obboleeyyan keenya tokko subhaanallah ni jedhan ani cubbuu hedduun dalage shamara gatii harkan fuudheef maal hojjetan isaan saala faallaa wanna harka fuudhaniif wanti kun ayyamamaadha lakki ayyamamaa miti sababni isaas ergama rabbi akkas jedhan siif caaltuudha sammuu kee mutaadhaan uruun caalatti nama ayyama siif hin taane harka fuuchuurra waan salphaa miti osoo jennu wallahi summa wallahi yoo wanta kana eeggatte rabbiin si kabaja rabbiin si eega si kabaja si eega waan dinqii tokko innis hin fedhu yeroo tokko bichaan ibseera seenaan ajaa'ibaa tokko narratti ta'ee jira innis akkas ture yeroo tokko gara chaapiliin deeme chaapiliin jechuun muummee hoggantootaa garagaraa kan kiristaanaas akkasumallee islaamaas hogganaan chaapiliin kana hundaa akkas naan jedhe Sayid kootumee muummee garagaraatiin wal si barsiisaa yuunivarsiitii kana keessaa naan jedhe anillee toleen jedheen maqaan isaa Maarshaal ture Maarshaal wangeelaawiidha lallabaa ani ittiin hime Maarshaal ani musliima akkaataa itti uffadhe arguu jirta kofiyya kiyyallee arguu jirta kun mallattoo musliima ta'uu koo agarsiisa ani shamaraan harkan fuudhu jedheen inni illee akkas naan jedhe rakkoon qabu imaam Sayid si fudhadhee jira naan jedhe yeroo isa wajjin deemnu gara akkas jedhaa ture nama hundaanuu hundi keessanuu kun imaam Sayid jedhama inni shamara harka hin fuudhu inni shamara harka hin fuudhu echi rakkoon qabu hunduu nagaa akkam obbo naan jedhe gahaadha guyyaa tokko deemuu turre iddoo tokko muummee garagaraadha deemuu turre nam 10 akkas jedhaan hundaanuu hundi keessanuu kun imaam Sayid inni shamaraa harkan fuudhu shamarri takka biiroo keessa jirti sanneen keessaa takka shamara mucayyoon tun baay'ee qalloo akkuma rigaa qalloodha haalli uffannaa ishii caammaa ol kaa godhatteerti uffata gabaabaa miniskaatii godhattee jirti baay'ee uffata ishii qabu ani ishii arge jennaan a'uuzu billaahi hin jedhe alhamdulillah isheen nurra fagoo hojjette amma an fageenyatti ishii ilaalaa ture isheen bilbila naasaa turte daawwitii keessaa masawwatii keessaa nu argaa turte hundu akkuma tasaa kaatee baatee fiigaa gara keenya dhufte caammaa dheera kanaan dhufte how are you naan jette Maarshaal inni shamara harkan fuudhu jedheen isheelleen akkas jette eshi kootu na hammadhu damma naan jette na hammadhu amma wanna godhu wallaale ani bakka rifannootuma keessan ture isheen na hammatte baay'ee namatti tola wallaahi waan godhu wallaale yaadaan ture yogguu ishee achi ofirraa dhiibe caalatti immoo qaama ishee nin tuqa osoo ganna dhiis jedheen gadi nan dhiisu gongumaa maal gochuun qaba bakka yaa xumurattu waan biraa maaliin godha nin jedhe bakka yaa xumurattu nin jedhe dhiifama an shamara harkan fuudhu isheen toleen dhugumatti isheen onni irraan hammatte
Marshall dhiifama. Anis nin jedhe. Isheen akkam jirtu. Amma xiqqoo achi irraa siqxee dhaabbatte kara duubaatti achi siqxee dhaabbatte. Yeroo kana shamarri biraa immoo ni dhufte. Isheen akkam naan jette. Isheen mucayyoon tun fedhumaan lakki inni shamara harkaan fuudhu ni hammata malee jetteen. Anis shamara sanii no lakki hin hammadhu jedheen. Kara manaan deeme haadha mana kootti himu.